Projektii airdrop kan ta'ee fi namoonni baay'een irratti hirmaachaa jirtan W coin kanaan dura akkuma isiniif ibsuudhaaf yaale September 27 listi ta'a yookaan eebbifamee qarshii nuuf kaffala jedhamee eeggamaa ture. Haa ta'u garuu yeroo isaanii dheeressuu karaa chaanal isaanii kan telegiraamaatiin ibsanii jiranii egaa yeroo maaliidhaaf dheeressanii guyyaa kam listi ta'a akkanumallee kaffaltiin isaanii maal irratti kan hundaa'e kan jedhu video gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota koo video kanaan gabaabinumatti kanaan dura video isiniif hojjedhe irratti akkaataa ittiin W coin airdrop qarshii hojjettan waaletii keessanii wal qunnamsiiftanii baafachuu dandeessan isiniif hojjedhee jira. Kanas listing datein isaa September 27 jedhanii erga isaan ibsanii irraa kaaseeti jechuudha. Garuu listing date yookaan immoo guyyaa itti projektiin kun itti dhaabbatee kaffaltii itti nuuf kaffalu dheeressanii jirani. Maaliif dheeressanii? Kaffaltiin isaanii immoo maal irratti hundaa'ee ammas maal hojjechuudhaaf kan dheeressan ka jedhu video kana keessatti gabaabinaan ilaalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marappe bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video kanaan gabaabinumatti W coin guyyaa inni listitti ta'u yookaan eebbifamee qarshii itti nuuf kaffaluu fi akkanumallee wantoonni ilaalaman kaffaltii gaarii argachuudhaaf wantoonni inni ilaalamanii fi yeroo hafte kana keessatti illee isin sirreeffachuu qabdan maalidha kan jedhu video gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turuun dagatenaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaatti waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa warroonni hanga ammaatti W coin hojjechaa turtan akkaataa itti W coin waaleetiiwwan adda addaatiin wal qunnamsiisuu dandeessan keessattuu Telegram waaleetiidhaan akkaataa itti wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Wanti sun akkuma jirutti ta'ee garuu yeroo listing date isaanii yookaan immoo guyyaa itti eebbifamu dheereffatanii jiranii maaliidhaaf dheeressan ka jedhu illee ni ilaalla. Kana qofaa miti W coin irratti qarshii gaarii argachuudhaaf yookaan immoo coinii gaarii argachuudhaaf walitti sassaabachuudhaaf wantoonni murteessoon isaan laalan qabxiiwwan muraasa kaayanii jiranii. Qabxiiwwan kunniin maalidha kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Keessattuu projektiiwwan airdrop kamiyyuu yeroo hojjettanitti projektii san keessatti wantoota laalamantu jiran qabxiilee laalaman wantoonni isin gonkumayyuu miis gochuu hin dandeenye yookaan immoo hambisuu hin dandeenye hojjechuu qabdantu jira. So W coin illee wantoota kanneen ifa godhee jira. Guyyaa listing date isaallee ibsee jira jechuudha. Dheeressi haa dheeressu malee guyyaa listitti ta'uu danda'u illee immoo ibsee jira jechuudha. Projektiiwwan airdrop baay'een isaanii yeroo listing date isaanii dheeressanii jiru. Kanaan dura baay'een keessan ni beektanii maammee fi akkanumallee Eximpiry fi kan kana fakkaatan listing date isaanii ni beeksisanii jalqaba irratti ergasii immoo marsaa lamaffaa jedhanii yookaan immoo yeroo isaanii ni dheeressanii. So inni kunis yeroo isaa dheeressee jira. Maalidha kan jedhu detail keessa seennee haa ilaallu. Egaa December 27 list ta'a jedhamee eeggamee ture jechuudha. Akkuma asirratti argartan Snapchat time jedhanii asirra barreessanii jiranii garuu yeroo isaanii dheeressanii jiranii December keessa listing akka ta'u yookaan immoo this is a big step toward the December listing jedha. Egaa listi kan ta'u December keessa akka ta'edha asirratti kan ibsanii. Egaa gara community isaaniitiin kan ibsan kanadha. Maaliidhaaf immoo listing date isaanii kan dheeressan maaliidhaaf kan jedhu asirratti isinitti agarsiisu. Akkuma asirratti argartan inactive accounts jedhanii kan adda baafachuudhaaf namoota akkaawuntii W coin kana banatanii inactive ta'an yookaan hojjechaa hin jirre adda baasuudhaaf dheeressinee akkanumallee cheataroota adda baasuudhaaf hattoota jechuudha wantoota hakaroota adda addaa baasuudhaaf. Egaa akkanumallee kana qofa osoo hin taane bootiiwwan adda addaatiin fayyadamanii warroonni W coin hojjechaa jiran namoota akkasii kana adda baasuudhaaf yeroo listing date keenya yookaan immoo yeroo itti eebbifnee qarshii itti kafallu dheeressinee jirra. Kanas kan goone December keessaadha kan jedhudha jechuudha. Guutuu isaa asirraa dubbisuu dandeessan community channel Telegram subscriber miliyoona 13.5 qabu jechuudha. Isarratti wanta galakkisaniidha wanti kun jechuudha. Kanaan dura immoo egaa wantoonni isaan Snapchat isaa yookaan immoo guyyaa listi ta'uu update godhanii dheeressaniif egaa namoota inactive ta'an akkaawuntiiwwan kanneen balleessuudhaaf akkanumallee cheataroota adda baasanii balleessuudhaaf akkanumallee warroota bootiidhaan egaa W coin hojjetan adda baasuudhaaf jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo kanaan dura akkuma isiniif ibsaa ture September 3 irratti kan ibsan maalidha akkuma asirratti argartan W coin Snapchat incoming jedhanii asirratti October 27 akka listi ta'u yookaan immoo eebbifamee Snapchatiin xumuramee kaffaltii akka nuuf raawwatanidha kan ibsanii turan jechuudha. Amma isaan garuu yeroo isaanii dheeressanii December keessa akka listii ta'u ibsanii jiran. December jechuun guyyaa lamatti hafee December keessa seenuudhaaf. So already har'a September 29 irratti argamna yeroo video kanaan hojjedhutti. So dhaggeeffattoota koo yeroo isaanii dheereffataniira. Warroonni W coin hanga ammaatti hojjetaa jira listiin taanee maaliif adhaaf information akkanaa nuuf kennite kan jettan jirtanii garuu kun achirra video san keessatti illee wanta hin jedhe maalidha
wanti haarofni yoo jiraate karaa channel kan kokka Telegramati yookaan immoo viidiyoodhaan isiniif hojjedha isin jedhe ture. So wanti haarofni isuma kanaadha. So yeroo isaanii dheeressanii jiran. Egaa kaffaltiin W coin maal irratti hundaa'ee kan jedhu immoo amma viidiyoo kanaan isinitti agarsiisu. Egaa projektii airdrop kamiyyuu hojjechuu qofa osoo hin taane kaffaltiin isaa maal irratti kan hundaa'e kan jedhu beekuun murteessaadha. Maaliif qarshii gaarii irraa hojjechuudhaaf wantoota kanneen seerotaa fi ulaagaalee mataa isaanii qaba waan ta'eef so W coin warroonni hojjechaa jirtan immoo maaltu hojjechuu qabdanii maal irratti kan hundaa'e kaffaltiin isaa kan jedhu haa ilaallu. Egaa how to prepare jedha. Egaa akkuma asirratti argartan tokkoffaa your account should be verified isin jedha. Accounting keessan kan verify ta'uu qaba jechuudha. So accounting keessan sirriidha verified ta'uu qaba jedhanii. Lammaffaan immoo your tone wallet must be connected. Tone walletii keessan dirqama wal qunnamsiisuu qabdanii jedhanii. Egaa haala kanaan asirra ibsanii jiranii. Inni biraa immoo complete daily task at least jedhanii guyyaa 10 asirra kaa'anii jiran. Yoo xiqqaate daily task guyyaa 10 walitti aansitanii hojjechuu qabdan. Daily task jechuun guyyaa guyyaadhaan seentanii W coin keessatti taskiiwwan kanneen guyyaa 10 raawwachuu qabdanii jedhanii jiranii. Inni biraa immoo more than 10 stakes should be claimed. Yeroo 10 ol stake gootanii coinii W coin kana yoo ol kaawwattanii kan baatfattan ta'e jechuudha. Stake gochuun ol kaawwachuu jechuudha wanta biraa miti profit irraa argachuu jechuudha. Inni biraa immoo regular tasks activity jedha. Egaa taksiiwwan adda addaa irratti active gochuu channel isaanii kan Telegram join gochuu wantoota taskiiwwan baay'eetu jira jechuudha. Inni biraa immoo tokenii W coin kana irratti active ta'uu jedha. Egaa kana irratti akkamitti active ta'uu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisaa irra viidiyoo kanaan tokenii kana irratti illee active ta'uun murteessaadha jechuudha. Inni biraa immoo active metis namootaaf active ta'an yookaan immoo namoota active ta'anitti kaffaltii gaarii ni kaffalu jechuudha. Egaa seeroon isaanii kana fakkaatu yeroo isaanii illee already guyyaa kaffaltii isaanii illee December keessadha malee guyyaa kana jedhanii wanta adda baasan tokko illee jiru December keessa garuu listi akka ta'u ibsanii jiranii. Egaa guyyaa inni listi ta'u December keessa ta'u qofa beekuun gahaadha jechuudha. Ergasii immoo guyyaa inni listing deetii isaanii adda baasanii sirriitti hojii amma hin hojjenna jedhan kana tokkoffaa chiitaroota yookaan haddoota adda baasu bootiiwwan adda addaatiin namoota fayyadaman adda baasu akkasumallee inactive accountiiwwan adda adda baasanii erga geessanii booda guyyaa listing deetii isaanii ifaniif godhu jechuudha. Yeroo sanitti information gabaabaa ammas irra deebi'ee karaa channel kan koo kan Telegramaatii yookaan immoo YouTube'dhaan viidiyoo isiniif hojjedha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo egaa hangammaatti wantoonni isaan adda baasan maalidha? Inni biraa akkuma asirratti argartan namoota hangammaatti hojjechaa jiran guutumaan guutuutti asirratti adda baasanii jiranii. Metis invite by link 30.2 million jedhanii jiranii. Egaa invite namoonni godhanii linkiidhaan hangammaatti W coin kana taphachaa jiran nama miliyoona 30.2 jedhanii jiranii. Kanneen walletii wal qunnamsiisu walletis connected jedhanii namoota miliyoona 7.7dha. Akkanumallee taap gochuudhaan namoota miliyoona 7.13dha. So stake godhawu namoo egaa yeroo haganaati jechuudha. Yeroo miliyoona 8,472,282,281dha. Kana keessa accounting verify ta'e jechuudha. Accounting verify ta'e miliyoona 7.5 qofaadha. Kanneen keessaa chiitaroota fi hattoota akkanumallee bootii adda addaatti namoonni fayyadaman namoota miliyoona 7.3 ta'uu adda baasanii jiranii. Namoonni miliyoona 7.3 accountii kanaan hojjechaa jiran garuu baan ta'u jechuudha. So kanarraallee of eeggannoo gochuu qabdanii isinii jechuu barbaada. Egaa dhumarratti wanti isinitti agarsiisuu barbaadu dhaggeeffattoota koo via tokenii via kanarratti yookaan immoo tokenii W coin kanarratti active ta'uu qabdan isiniin jedhanii jiran akkamitti active taanaa kan jettan akkuma asirratti argartan asirratti wantoota lamatu argama. Tokkoffaa akkuma asirratti argartan maqaa bilbila keessanii asirra dha'ee fakkeenyaaf Galaxy-dha. So Samsung Galaxy-dha asirratti isiniifdha. Ergasii immoo tokenii isaanii asirratti baasanii tokeniin isaanii maqaan isaa WAI-dha jechuudha. W coin jechuun egaa tokeniin isaanii maqaa kanaan waamama. Isarratti active ta'uu qabdan isini jedhanii jiranii. Kanas active ta'uudhaaf asumarratti kilik gootan jechuudha. Salphamatti active ta'uudhaaf ergasii immoo wantoota isin gootantu jira. Wantoota kanneen erga raawwattanii salphamatti active ta'uu dandeessan. Egaa bakkeetti tokenii W coin kanarratti trade itti gochuu dandeessan haala kanaa isiniif banama. Yeroo jalqabaatiif haala kanaan isiniif dhufu next jechuudhaan fuulli kun akka isiniif dhufu gochuu dandeessan. Asirratti jechuudha active ta'uu keessan kan isaan adda baafatanii asirratti trade gootan. Akkaataan ittiin trade gootan baay'ee tokko salphaadha. Asirratti egaa dhaggeeffattoota koo trade tayyattutu isiniif dhufa. Trade tayyattu sanarratti kilik gootan sa'aatii isiniif laakkaa jechuudha. Sa'aatii hanga isin as keessa turtanii yookaan immoo W coin kana keessatti active taatanii kana isiniif laakkaa sa'aatii 8 garaagarummaa sa'aatii 8:8tiin maal isinii godha tokenii via kana yookaan immoo W coin kana egaa lama isiniif kenna jechuudha. Egaa lama isinii kenna tokenii isaanii jechuudha. Tokenii isaa
WAI dha jechuudha. So tokenii kana isiniif kenna. Egaa akkuma asirratti argartan kan koo xumuramuudhaaf daqiiqaa 40 fi sekendii muraasa tafe. So kan hanga ammatti naa kenne tuqaa 1.8 dha 2 keessa jechuudha. Egaa asirratti aktiivii erga taatanii asirratti tokenii kana walitti sassaabattanii booda maal gootanii asirratti wantoota kanneen afranuu upgrade gootan tartiibaan kan jalqaba irratti isiniif banamu isa kanadha. Upgrade gochuudhaaf immoo isarratti kilik gootan upgrade kan jettu kun isiniif ifti. Garuu yoo tokenii asirratti trading godhin akkuma asirratti argartan asirratti trade gootanii tokenii kana asirratti walitti sassaabatiin inni kun upgrade gochuu hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf isa kanarratti upgrade gochuu hin danda'u. Sababni isaas tokenii gahaa hin qabu waan ta'eef. Egaa marsaa lammaffaas trade godha jechuudha. Amma saatii kun yeroo xumurametti marsaa lammaffaas trade godha, sadaffaas trade gochaa yeroo deemtan isaan kanneen hundayyuu tartiibaan upgrade gochaa deemtan jechuudha. Via coin isin gaafatu qaba price ergasii immoo level isaa asirratti ol guddifachuu ni dandeessanii jechuudha. Asirratti active ta'uu keessan kan adda baafatan fakkeenyaaf isaan tokenii kana erga walitti sassaabatanii booda asirra kilik gootanii ergasii immoo upgrade kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti upgrade gootan jechuudha. Inni kun isiif banamtee upgrade gochuu ni jalqaba jechuudha. Egaa step kanaan jechuudha W coin irratti via coin irratti active ta'uu keessan kan beekanii jechuudha. So asirratti upgrade gochuudhaan salphumatti irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa step amma isinitti agarsiise kanaan salphumatti jechuudha. Asirratti dabalaa deema. Asirratti duwwaa tuqaa 2 isin gaafata, asirratti duwwaa tuqaa 4 isin gaafata. Leveliin akkuma guddataa deemuun egaa pricing isaallee akkanumallee wanti isin hojjettan levelii isaaniillee akkanatti guddifachuu dandeessanii baay'ee tokko salphaadha. Akka irra fayyadamtan abdiin qaba. Egaa dhaggeeffattoota koo viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Gabaabinumatti waa'ee W coin ilaalattee guyyaa listing gideetii isaa akkaataa kaffaltii isaa fi kan kana fakkaatan bal'inaa wajjin ilaallee jira. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Hanga ammaatti waan daawwattaniif baay'ee tokko galatoomaa isiniin jecha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti dhuftan immoo subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.